Yoo yaashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Nageenyi badhaadha. Eeyyeen egaa har'as akkuma barame qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Gochaan badii baandonni keessaa fi diinonni keenya alaa Itoophiyaa diiguuf yaalan saaxilamuun dhagahamee hamma dhumaatti nu waliin ta'aa isiniin jenna. Akkuma seenaa biyya keenyatti baandaan dhimma garaa isaaf biyya gurguru dhabamee hin beeku. Maarree biyyi keenya baandaa garaaf bulan hedduu qabaattus ammaaf garuu badiin badanii balleessuu juuntaan biyyoota alaa waliin hojjechaa jirtu saaxilameera. Akkuma beekamu Ameerikaa dabalatee biyyoonni ollaa tokko tokkoo fi diina Itoophiyaa kan taate Gibxi jijjiirama biyya keenya keessatti mul'atee fi nageenya argame amananii fudhachuu dadhabanii halkanii fi guyyaa nageenya keenya booressuuf warreen hojjetan keessaa isaan tokkodha. Maarree odeeffannoo tibbana ba'een shororkeessaa wayyaanee dhoksaan diina alagaa wajjin waliigaltee Itoophiyaatti duulaa akka jirtu maddeen amanamoo ta'an mirkaneessaniiru. Kunis mootummaan Yuugaandaa fi ajajoota waraanaa hidhattoota wayyaaneef haala mijeessaa akka jiran odeeffannoon nageenyaa leenjii waraana Yuugaandaa fi Sudaan Kibbaa miidiyaa Iskoop Indipendentiin gadhiifameera. Mootummaa Yuugaandaa fi ajajoota waraanaatiin hidhattoota wayyaanee Yuugaandaa fi Sudaan Kibbaa jiraniif leenjii waraanaa kennamaa akka jiru sanadichi ibseera. Sanadni kun qophii leenjii loltoota wayyaanee 4,600 Yuugaandaa keessatti leenjii adda addaa 4 keessatti argaman ajajoota waraana Yuugaandaa leenjicha irratti hirmaataniif bal'ina leenjii fi bakkeewwan leenjii biroo ibsa. Sanadni kun eessa akka jiran wiirtuuwwan leenjii waraanaa hunda keessatti leenjii fudhachaa jiran odeeffannoowwan geejjibaa fi mana jireenyaa waliin walqabatan akkasumas maqaa biyyoota humna qabanii fi farra Itoophiyaa ta'an hojii dhoksaa kanarratti hirmaatan akkasumas qaamni baay'inaan hirmaatan bal'inaan ibsameera. Biyyoota shororkeessaa TPLF leenjii dhoksaa Yuugaandaa keessatti fudhachaa jirtu kana deeggaran keessaa tokko Ameerikaa yoo taatu humnoota finciltoota Tigraay keessa jiraniif karaa Yuweer Museeviin qarshii miliyoona 200,000tti lakkaawwamu akka arjoomte sanadichi ni ibsa. Itti aansuun immoo Gibxi shororkeessitummaa TPLF doolaara miliyoona 28 akka deeggarte ibsameera. Uummanni Tigraay kaleessas sababa TPLFitti ilmaan 100,000 meeqatti lakkaawwaman gabbaree jira. Har'as TPLF Itoophiyaa diiguudhaaf Ameerikaa, Gibxi, Yuugaandaa, Sudaan Kibbaa fi Sudaan wajjin akka hojjechaa jirtu akkasumas leenjii waraanaa Yuugaandaa, Sudaan Kibbaa fi Sudaanitti fudhachaa akka jirtu ragaan ba'e kuni ni ibsa. Biyya teessoo gamtaa Afrikaa taate Itoophiyaa diiguuf biyyoonni armaan olitti maqaan isaanii caqafaman kuni hojjechaa akka jiran beekameera. Muummee ministeera duraanii Itoophiyaa obbo Mallas Zeenaawii waliin hidhata faayidaa cimaa kan qabu pirezidaantii Yuugaandaa Yuweeriin Itoophiyaa balleessuuf adda durummaan hojjechaa akka jiru ragaan ba'e kuni ni mul'isa. Ofuma ishee illee kan bulchuu hin dandeenye biyyi waraanaan baddee turte kan erga Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii nageenya biyyattii tasgabbeessuu irratti hojjetanii biyyi fooyyofte Sudaan Kibbaa illee diinota Itoophiyaa, Gibxi, Sudaan, Yuugaandaa fi Ameerikaa waliin hidhata cimaa uumtee hojjechaa akka jirtu beekamee jira. Itoophiyaan seenaa akkanaa kan keessummeessitu yeroo jalqabaaf miti. Itoophiyaan humna keessaan dadhabdeetti jedhanii warri weerara nurratti yaalan ofuma isaaniif bitanna'anii yeroo hafan kun seenaa jalqabaa miti. Dhimma kanaan wal qabsiisnee uummatni Tigraay waan gochuu qabu yoo jiraate badii TPLF Itoophiyaa diinota alaa waliin ta'ee diiguuf deemu fuuldura dhaabbatee mormuu qaba. Ilmaan isaa armaan dura wareege hubatee ilmaan isaa isa hafan wareega faayidaa hin finneef qopheessuu hin qabu. TPLF adda durummaan diina uummata Tigraay itti aansuun diina uummata Itoophiyaa. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa amma TPLF deeggaranii waliin nu waraanuuf yaalan kuni booddee gaabbii hin deebine keessa akka seenan beekamaadha. Sababiin isaas TPLF diina Itoophiyaa qofaa osoo hin taane diina gaanfa Afrikaa maraati. Kanaaf uummanni keenya kanuma hubatee diinota keenya keessaa fi alaa tasgabbii biyya keenyaa fi misooma eegalame nu jalaa gufachiisuuf tattaafataa jiran kana kan ittiin ofirraa ittisu tokkoo fi tokkummaan harka wal qabachuudhaan ta'uun hubachuu qaba. Kaayyoon jaraa Itoophiyaa dirree waraanaa gochuu ta'us nuti garuu tokko taanee hidha guddichaa keenya marsaa sadaffaa guuttannee ashaaraa magariisaa keenya dhalootaaf keenyee garaa diinaa gubuu qabna. Diinni keenya kan inni ittiin abdii kutatee nu dhiisu yoo jiraate inni duraa tokkummaa keenya cimsuudha. Inni lammataa immoo misooma eegalame itti fufsiisuudha. Kanaaf ammatti kan nu barbaachisu akkuma haaceen tokkummaa jedhe tokkummaa qofaatu nu barbaachisa. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa hanga qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu Miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa.